Intala qarodhabeetti. Intalti ijji isii hin argine takka qarodhabeetti ta'uu ishee qofaaf bara dheeraadhaaf of jibbaa jiraachaa turte. Namni fi wanti ishiin hin jibbine yoo jiraate jaalallee ishee akka isiin barbaaddu ishiidhaaf ta'u tokko qofa ture. Innis wanta ishiin irraa eegdu olitti waan hunda ta'ee fi waliin jiraataa ture. Isheenis guyyuma takkatti addunyaa tana ija isiitiin arguu yoo dandeesse akka isatti heerumtu irra deddeebi'aa itti himti. Yeroodhaan booda gaaf tokko namni tokko ija lamaanuu isheedhaaf arjoomee jaalallee ishees dabalatee addunyaa guutuu ija isheetiin arguu dandeesse. Jaalalleen ishees amma addunyaa guutuu arguu dandeettee jirta. Natti heerumtaa jedhee gaaffii dhiyeesseef. Intaltis jaalalleen ishee qarodhaboo ta'uu isaa yommuu argitu hedduu rifattee isatti heerumuu akka hin barbaanne itti himte. Jaalalleen ishees imimmaan fuula isaarra gadi dhangalaasaa dhiisee biraa deeme. Dhuma irratti garuu xalayaa akkana jettu tokko barreessee ergeef. Jaalallee koo ija koo naaf kunuunsuu hin irraanfatin. Dhaamsa waliigalaa seenichaa. Haalli keenya yommuu jijjiiramu yaadni keenyas akkasuma jijjiiramuu danda'a. Wanti nu hubachuu qabnu waan gaarii hojjechuu irra kan darbe namoonni waan gaarii hojjenneef duubdeebiin isaan nuuf kennan hamaa ta'uu danda'a waan ta'eef duubdeebii namoonni nuuf kennaniin of miidhuu hin qabnu.